Waltajjiin gumii balal walta'iinsa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatii fi waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan qophaa'u gumii hayyootni yaada isaanii ijaarsa biyyaaf irratti gumaachanidha. Gumiin balal marsaan 49ffaan ajandaa biyyaalessaa kan ta'e dhimma Adwaa irratti Adwaa injifannoo waloo yaadannoo waliinii kan jedhuun kan geggeeffamu ta'a. Adwaan injifannoo wareegama qaalii caba lafee fi coba dhiigaan kan galmaa'e mallattoo bilisummaa fi walqixxummaa namoomaafis bu'uura kan kaa'e ta'uu isaa ibsa. Itoophiyaan biyya birmadummaan ishee wareegama qaalii abboonni keenya kaffalaniin tikfamaa kan dhufte fakkeenya bilisummaa gurraachotaati. Dirreewwan gootummaan abbootii keenya irratti mul'ate keessaa Adwaan hangafummaadhaan eerama. Kunis kennaadhaan osoo hin taane wareegama qaalii lafee birmadummaa biyyaaf cabee fi dhiiga dhangala'een injifannoo galmaa'edha. Adwaan injifannoo seenessa koloneeffattootaa cabse. Dabaa fi shira diinaa hunda kan diige waltajjii guddaa idil addunyaadha. Dirree falmii haqaa fi diddaa gabrummaa finiinse garaagarummaa akka miidhaginaatti tokkummaa akka humnaatti fayyadamee ijaaramee hooggansa Tirsiimoo'aanis masakamuun humni koloneeffattootaa kaayyoo Afrikaa qircachuuf qabatee duulaan dhufe kan itti injifatamedha. Adwaan injifannoo yaadama koloneeffattootaa kan diige ilaalcha walqixxummaa namoomaaf boqonnaa haaraa kan saaqedha. Adwaa irratti gootonni Itoophiyaa kaabaa hanga kibbaatti, bahaa hanga dhiyaatti garaagarummaa keessoo cinatti dhiisuun mufiiwwan sirna bulchiinsaa irraa qaban bulfachuun gamtaan ka'anii wareegama qaalii waloon kaffalameen birmadummaan biyyaa kan itti tikfame gootummaan Itoophiyaas kan itti mul'atedha. Injifannoon kun humna sabdaneessummaan kan galmaa'e Itoophiyaatti ulfina horuun diinota kan qaanessedha. Kanaaf Adwaan qaama seenessa waloo tokkummaa cimsee gaaddisa waloomaa jalatti Itoophiyummaa kan sassaabe eenyummaa keenya dhugaa yeroo hundaati. Gootonni Oromoo fi gootonni sabaaf sablammoota gootonni Oromoo gootota sabaaf sablammoota biroo Itoophiyaa waliin ta'uun lolanii lolchiisuudhaan diina daangaa ce'ee birmadummaa biyyaa sarbuuf dhufe barbadeessanii waaroo salphinaatti uwwisuun ofirra deebisaniiru. Humna madaalaa waraanichaa jijjiiruu keessatti gootonni Oromoo lafoo fi fardeeniin loluurraa hanga ajajaa waraanaa ta'anii lolchiisuun injifannoo galmeessuun seenaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti ashaaraa hin darbine kaa'aniiru. Adwaan injifannoo seenessa waloo guddicha ijaarsa Itoophiyaa hundaaf hundarraa taate milkeessuu keessatti bu'uura kan kaa'edha. Dhaloonni haaraan kunis waggoottan torban darban gama tokkoon birmadummaa biyyaa tiksaa, gama biraatiin piroojektootaa fi hojiiwwan misoomaatiin injifannoo galmeessaa ashaaraa isaa kaa'aa jira. Kanaanis akkuma abboonni keenya Adwaa irratti seenaa hojjetan dhaloonni haaraan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ijaaree xumuruun injifannoo fakkeenya Adwaa lammaffaa ta'uu kaa'uu danda'eera. Piroojeektiin hidha haaromsaa xumuramuun hordofee labsiiwwan seena qabeessa gubaarratti labsamaniiru. Ajandaa waloon hojii manee hunda keenyaa ta'ee jirus hidha haaromsaa irraa ulaa galaanaatti tarkaanfatee jira. Kunis qabeenya ulaa galaanaa shiraan dhabne karaa seera idil addunyaa eegeen deebisuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Ulaan galaanaa seenaanis seeraanis Itoophiyaaf kan malu ta'uu qorannoon deeggaruun hubachuu fi hubachiisuu irratti hojiin eegalame daandii milkaa'inaa kan saaqedha. Hojii mana dhaloota kanaa kan biraan marii biyyaalessaa jalqabee jiru fiixaan baasuudha. Injifannoon Adwaa kun injifannoo guddaadha. Hawaasni Itoophiyaa, uummatni Itoophiyaa seenessa waloo kan qabu keessaa adda dureedhaan kan dhahamu Adwaa kana seenessa waloo waggaa dheeraadhaaf waliin kan hojjete
muuxannoo mudannoo taateewwan adda addaa irratti kan wajjiniin jiraachaa ture wajjiniin tokkummaadhaan waan adda addaa irratti hirmaatee biyyattii tana asiin ga'e kan ta'edha. Hambaaleen waliin qabnu akka uummata Itoophiyaatti seenessa waloo ta'uu kan danda'an hambaaleen biyya kanaa jira. Akkasumas immoo gama hawaasummaatiin, gama aadaatiin, gama diinagdeetiin seenessa waloodhaaf kan ta'an hawaasni uummatni Itoophiyaa kan waliin dabarsan hedduudha. Adwaan yeroo tokkummaan biyyaa heddumminaan itti mul'ate. Birmadummaa fi walabummaa biyyaa dursa kennuudhaan garaagarummaa isaan gidduu jiru cinaatti dhiisuudhaan, bukkeetti dhiisuudhaan uummanni kun tokkummaadhaan tokkummaa fedhii isaatirraa kan madde gubbaadhaa kan itti fe'ame osoo hin taane biyya itti fufsiisuudhaaf fedhii isaaniitirraa kan ka'e biyya jaalalarraa kan ka'e akkasittiin deemuudhaan balaa guddaa biyyatti dhufaa deemu kana tokkummaa isaanii cimsatanii bifa ittiin ofirraa qolan humna bakkaatti agarsiisanii jechuudha. Sadarkaa Itoophiyaatti osoo hin taane akka ardii Afrikaatti akkasumas immoo sadarkaa addunyaatti illee injifannoo cululuqaa guddaa dhiibbaa guddaa fide. Itoophiyaa ammataa ol qabachiisu qofa osoo hin ta'in uummattoota gurraacha biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kariibiyaan jiran kan daldala garbaatiin deeman hundinuu akkasumas biyyoonni Afrikaa kolonii jala galan hundi akka falmatan, akka mataa isaanii ol qabatan, akka biyya Itoophiyaa kanaan boonan adiin faranjiin injifatamuu akka dandeessu, akka dandahamtu kan agarsiisedha. Barnoonni Adwaarraa barru maaliin barnootarraa fudhannu maa'in? Humni tokkummaa waloon ta'anii tarkaanfii fudhachuun galma gahamuu barbaadamu sana gahamuu akka dandayamu. Kunis birmadummaa biyyaa fi kabaja biyyaa tursiisuu, eegsisuu akka danda'e kanarraa hubannaa jechuudha. Injifannoon Adwaa seenaa jiraataadha. Hiikoonsaa seenaadhaa oli. Sababiin isaas koloneeffattoonni jalqaba yeroo biyyoota Afrikaa kana koloneeffatanii namummaa uummata Afrikaa irraa mulqaniiti. Uummanni Afrikaa seenaa hin qabu, aadaa hin qabu, afaan hin qabu, akka nama hin taanetti akka waan bineensa ta'eetti ibsanii, seenessanii, barreessaniiti akka uummatichi hamileen cabu taasisanii biyyoota Afrikaa koloneeffatanii. Injifannoon Adwaa garuu hamilee Afrikaanotaa cabee kana supheeti. Hamilee koloneeffattootaa cabseeti. Tokkummaa Afrikaas ijaaree gootummaa biyya keenyaa kanas addunyaatti qabatamaadhaan mul'isee jechuudha. Faaruu gamtaa Afrikaa kan barreesse Tsaggaayee Gabramadiinii asxaa loogoo gamtaa Afrikaa kana Yaaddesaa Zawgaa Boojiyaa tolchee kanaaf hundeeffama gamtaa Afrikaa irraa jalqabee hanga biyyoota Afrikaa walitti qabuu kanatti Itoophiyaan gahee leencaa qabdi. Egaa kana biyyoonni addunyaa guutuun ragaa ba'aatii jiru jechuudha. Seenaa yeroo dukkanaa san keessa gootonni keenya hojjetan seenaa jiraataa kana itti fufsiisuu fi seenaa sana gitu seenaa sanaa olii immoo galmeessisaa deemuun dirqama keenya, dirqama dhaloota har'aati jechuudha. Xumuramuu hidhaa Abbayyaa kanaan hamileen Afrikaanotaa hagam akka ol ka'e hooggantoonni biyyoota adda addaa dubbachaatii jiru. Injifannoo Adwaa lammaffaati jedhanii dubbachaatii jiru. Galmi qabsoo Afrikaanotaa iddoo wal morkii wal falmiin fedhiin adda addaatti jiru ulaa galaanaa, galaana diimaa kanarratti goolabamaa jechuudha. Kanarrattis waliin dhaabachuun, kanarrattis gama danda'ame maraan tumsa walii gochuu fi injifannoo Adwaa seenaa jiraataa as ga'e kana, hidha haaromsaa xumuramee as ga'e kana ulaa galaanaa kanaan mirkaneessuun goolabuun dirqama keenya. Dhugaa qabaachuun murteessaadha. Injifannoo Adwaa yoo duubatti deebinee fudhannu abbootiin keenya dhugaa qabu ture. Diina biyya isaanii weeraruu dhufe, qabeenya isaanii saamuu dhufe dhugaa waan qabaniif dhugaa qabna jedhanii amantaadhaan hunduu amantaa isaatiin
akka cinaa hiriiru karaa amantaatiin waan itti amanuun karaa biraatiin immoo yoo ilaalle sabaaf sablammiin kamuu otoo waliin qoodne hundumtuu injifannoo kanarratti tokkummaadhaan akka hiriiru taasisanii hundumtuu immoo beekumsa qabuun mala qabuun asirratti akka hiriiru taasisanii kanaaf abbootiin keenya injifannoo guddaa haala nus hundi keenyatti boonnu nu gonfachiisaniiru. Dhugaan egaa murteessaadha. Dhugaa waaqayyootti kan namaa kennu. Dhugaa yoo qabaanne moo'ichaaf ni mo'anna waan ta'eef dhugaan kan achirraa sirriitti itti baratamu jedheen fudhadha. Kan tokkummaa sirriitti babal'atee nuu dhiyaateera. Tokkummaan daangaa amma daangatti karaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuun addunyaa marti irraa baratuun tokkummaan gama hundaanuu gama sabaatiin yoo fudhanne sablammiitiin yoo fudhanne amantaatiin yoo fudhanne kaalchariidhaan aadaadhaan yoo fudhanne dhiiraan yoo fudhanne dubartiidhaan yoo fudhanne hundi kan itti hiriiretu waan tureef tokkummaa guddaadha kan achirratti ture kanaaf injifannoodhaaf geenye ture. Jijjiiramni dhufu yeroo salphaatti hin dhufu. Biyyoota baay'ee keessatti yoo ilaalle jechuudha. Har'a ji'a muraasa keessatti, baatii jaha keessatti, waggaa tokko keessatti jijjiirama argamaa jiru kana diniifkachuu qofa otoo hin taane, cinaa dhaabachuu qofa otoo hin taane keessa seennee hojjechuutu nurra jiraata. Iddoo hanqinoonni jiran immoo hanqina mootummaa bira jiraachuu malu jiraachuu mala kan kana hoogganan bira jiraachuu mala hanqinoota sana agarsiisaa isa qeeqaa inni akka fooyya'u jechaa nuti immoo gahee keenya bahuun nurra jiraata jedhee nama. Tokkummaan akka dhufu immoo callisnee teenyee miti kan hojjennu. Achirratti tokkoffaa kutannoo qabaachuu qabna. Biyyi kun kan hundaati, kan waloo hundaati jennee itti amanuutu nurra jiraata. Qaamni kamuu daangatti dhiibamuu hin qabu. Qaamni kamuu gahee isaa taphachuudhaaf ofitti amanamummaa qabaatee ani fayyadamaadha biyya kooti akka jedhu taasisuudhaaf hojjechuutu nurra jiraata jechaadha. Asirratti gahee keenya baachuu qabna. Biyyoonni kolonaayifaman akkaataa itti bulaa jiran argaa jirra jecha. Daandiin qilleensa isaanii illeen osoo biyya isaan kolonaayifatte san lafa isaanii san hin tuqin darbuu hin danda'u. So isaan illee mataa ol qabatanii deeman. Ammallee they are in the mind colony. Sammuun isaanii kolonii jala jira jechaadha. Nuyi qaamaanis qalbiidhaan illee kolonii kana jalaa kan nu oolchan biyyaas biyyees eenyummaas waan oolchaniif bu'aa guddaa irraa arganne jecha. Kana celebrate gochuu qofaa miti wanti barbaachisu. So maalirraa baranne kan jennu kana osoo laallee gaariidha. Waa baay'eetu mana keessaa ka'e, waa baay'eetu steejirraa ka'e. Waa tokko irratti hin focus godha. Warreen bu'aa kana argamsiisan, injifannoo kana argamsiisan irraa maal dhaloonni ammaa kun maal barachuu qabnoo kan jennu taate kabajamoo muummeen ministeeraa kitaaba isaanii keessatti, kitaaba dhaloota ida'amuu keessatti maal jedha? Dhaloonni amma jirru kuni dhaloota seenaa isaa abbootii kaleessatii fi abdii boruutiin walitti hidhuudhaa jedha. Gaheen keenya kana jecha. Kanaaf maalirraa barannu kan jennu taate gootummaa jarreensanii garaagarummaa keessoo isaanii dhiisanii achirra dhaqanii gatii kafaluun isaanii wanta guddaadha. Fakkeenyaaf lolicha kan hooggane Gabayyoo Gurmuuti. Maal jedhee Gabayyoon gaafa waraanatti deemu xiyyitiin yookiin rasaasni adda koo rukute malee dugda koo rukute nan awwaalinaa jedhe. Achirra dhaqee wareegamee eenyututti aane Baalchaatu bakka bu'e. So lola booda haga Gabayyoo Bimoota Takkaa Baalchaa Madfaa Galaa Bichaa Labicha jedhanii sirbaniif achi turre jechaadha waa turre. Kana ganuu hin dandeenyu. Kana dhiisuu jechuun gootummaa kana dhiisuu jechuun baay'ee rakkoodha jecha. Warri kanarratti kana xiqqeessan ofiifuu xiqqoodha. Kan akka kootti jechaadha. Kanaaf achi turre. Gootummaa irraa barannaa jecha. Dhaloonni san gootummaa qawweetiin. Qawween isaanii biyya oolchite malee obboleessa irratti hin dhukaane. Qawwee birmadummaa biyyaa eegde, qawwee biyyee biyyaa eegde, qawwee dhaloota eegdedha. So patriotic, they are patriotic. Jarri kun goota jecha. Kanarraa patriotic mentality barachuu qabna jechuu barbaadeeti. Adwaani urjii birmadummaa Afrikaati. Seenaa waloo Itiyoophiyaatis jechuu. Gaafa seenaa kaleessaa faarsinu siinqii dhaloonni boru itti fayyadamu qopheessuudhaaf malee seenaa kaleessaa sana faarsaa jiraachuudhaaf miti jechuudha. Gaafa waa'ee Adawaa dubbannu rakkoolee boru waloo Itoophiyaatti dhufuu danda'u dhaloonni edaamee akka injifachuu danda'uu fi Adawaan kaleessas bu'aa ida'amuu sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kaleessaati. Kutannootiin hojjetamuu, kutannoo qabaachuu abbootii keenya kaleessaa nutti hima.
seenaa gaggaarii kaleessaa kana faarfachuun immoo nuti dhaloonni har'aa fi boruu seenaa kana itti fufsiisuuf biyya keenya eeguuf bakka guddaa qabaataa jechuudha. Gootummaa kaleessa Adawaatiin galmeeffame har'a gootummaan lama galmeeffamteerti jedheetiin amana. Inni tokko hidha haaromsaa Adawaa lammaffaati. Kan irraanfatame keessaa immoo kaleessa naareeshinii nurratti hojjetamaa ture keessaa Itoophiyaan biyya beeloftuudha kan jedhame qamadii oomishtee ergitee biyya beeloftuu akka ishiin hin taane ofirraati yeroo itti argisiifte ta'uu isaati. Haa ta'u immoo gootummaa kaleessa edaamuun uummanni Itoophiyaa tikfachaatiin ture akka carraa hin jirreen tokko Itoophiyaa irratti ta'ee ture. Innis lootee galtuu yeroo muraasaaf Itoophiyaa kana bibittinsaa turanii ulaa galaanaa balbala hargansuu Itoophiyaanotaa tokkittiin itti cufamuu danda'eetiin jira jechuudha. Kanaafi Adawaan kaleessaa irraati seenaa gootummaa kaleessaa tikfachaa seenaa gootummaa boruutiif itti deemuuf kutannoo guddaa nu gaafata. Itoophiyaan kaleessa teekinooloojiitiin hidhatanii itti dhufanii hin jilbiifachiifne. Har'a teekinooloojii hidhattee immoo qaamni jilbiifachiisu ni jiraata jedhee hin amanu. Kanaaf kuni hundumtuu waan waloomaan hojjenneef, waan tokkummaatiin hojjenneef, waan fageessee yaadameef, waan dhaloota boruutiif siinqii taa'eefi nutis siinqii kaleessa nuuf kaa'ame kana miilaan irra ijjachuu hin qabnu kabajachaa gara fuulduratti deemutu nurra jiraata. Kan kana dura Gibsiin, Turkiin, Xaaliyaaniin, Sudaaniin hanumti arge harka nutti hidhataa ture. Dirree waraana Adwaa irratti Itoophiyaan akka hin danda'amne beekanii hunduu harka sassaabbatee jechuudha. Kanaaf injifannoo cululuqaa akka biyyaatti, akka Afrikaatti, akka ilma namaa cunqurfameetti injifannoo golden history ta'edha jechuudha. Kanaaf wanni kaleessa haga har'aatitti biyyi kun iddoon isheen Adwaadhaaf qabaachaa turte gara lamaan sirreessu nutti jiraata. Akka tokkoon baalaansii wayii eeggachuu nutti jiraata. Fakkeenyaaf amma nuti uummata takkaan gabroomne isin garuu gabroomaa turtan. Afrikaanota kaaniin of suppeerar goonee Afrikaanota kaan infeerar akka hin fakkaanne baalaansii eeguun nutti jiraata. Amantaa hundarraa, qomoo hundarraa, itiniikii hundarraa walitti bahee gumaacha kana injifannoo cululuqaa kana argamsiisee nama tokkotti, nama lamatti, murna tokkotti, saba tokkotti, amantaa tokkotti hiixachuun I think waan biyya jigsu malee waan biyya ijaaru miti. Wanni amma ta'aa jiru dhugaadhumatti yoo dubbanne waan akkan dansaati. Garaagarummaan bara sana ture. Tokkummaa erga nun dhorkine. Garaagarummaan amma jiru maaliif tokkummaan nu dhorkee waati xiqqoo irratti waan siyaasaatiin, amantiidhaan, afaaniin, lagaan waan adda addaatiin maaliif wal qoonna kan jedhu dhaloonni ammaaf gaafachuu qaba. Lammaffaa kan baay'ee nama taajjabsiisu biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii Itoophiyaan ala tarii Laayiberiyaan lolanii mo'atanii miti bakka biraarraa dhufaniitu garuu akka biyyaatti biyya Afrikaa keessaa kolonaayiz hin taane keessaa tokko jedhameeti kan beekamu. Biyyoonni kaan guyyaa itti walaba ba'an koloniirraa walaba ba'an lafa sochoosanii akka biyyaatti yeroo kabajan nuti garuu guyyaa injifannoo keenya irraanfanne waggaa 127 darban waggaa 127 booddeedha kan injifannoon yaadannoon injifannoo Adwaa kun asitti ijaarame mootummaa jijjiiramaa kana keessa kan ijaarame kun kan mul'isu mootummaan jijjiiramaa kuni mootummoota darban irraa kan adda godhu tokkummaa biyyaa ijaaruuf kaayyoo guddaa kan kennu tokkummaa uummattoota mirkaneessuudhaaf ilaalcha guddaa kan kenne ta'uu isaati. Kanaaf waggaa 127 darbaniif sila kaasaa turan Dr. Taganeenis kaasaniiru asii obboleessi koo kaaseera wal lolla ture. Bakka itti wal lollu ture guyyaan injifannoo Adwaatti kabajamu guyyaatti namni wal lolu guyyaatti alaabaa adda addaa alaabaa biyya tokko garuu gosa adda addaa qabannee baanee isarratti wal lollee namni baay'een garaagarummaa isaa mul'isee deebi'udha. Tokkummaa keenya mul'isnee kan itti deebinu otoo hin taane guyyaan ayyaanichaa guyyaatti garaagarummaa keenya sirriitti uummata biyya alaattis uummata biyya keessaattis mul'isnee deebinu ture. Injifannoon yaadannoon injifannoo Adwaa kun ijaaramuun tokkoffaa yaadannoo waloo ta'uu isaa kan mirkaneessu eessatti kabajama kan jedhu gaaffii deebise. Inni lammaffaa seenaan achitti dubbatamu naareeshiniin achitti dubbatamu naareeshiniin injifannoon Adwaa injifannoo walooti malee injifannoo saba tokkoo miti.
Injifannoo goota tokkoo miti. Yeroo baay'ee gaaffii nuti ta'a. Gootota 12 waraana sana geggeessan jennee siidaan ijaaramee egaa warri gararraa jiranidha, warra waraana geggeessaa turanidha. Akkuma obboleessi Kwaasii kaase gootota baay'eedha achi keessatti kan hirmaate. Qonnaan bulaatu waraana ta'ee jijjiiramee loltuu ta'ee leenjii tokko malee gootummaadhaan dhaqee lubbuu isaa dabarsee kenne biyya walaba taasise. Kanaaf ammas immoo gaafa ilaallu daawwataan ilaalla guyyaa guyyaadhaan nama dhufu gaafa ilaallu utuma riisarchii illee hojjetin qorannoon geggeessinii namoonni dhufan eenyu fa'i kan jedhu gaafa ilaaltu ammallee yaadannoo injifannoo Adwaa irratti namoonni ilaalcha adda addaa qabaachuu isaaniiti kan agarru. Ammallee hojii baay'eetu nu hafa. Injifannoon kun injifannoo biyya Itoophiyaati, injifannoo walooti jennee tokkoomsuu keessatti ammas hojii guddaatu nu hafa. Magaalli Finfinnee egaa Itoophiyaan bakka teessuma gamtaa Afrikaati jenneerra sanaan wal fakkaachuu qabna ilaalchi nuti warreen Afrikaa irraa dhufaniif qabnu. Yeroo baay'ee nu komatu. Of tuulummaa qabna. Bifti keenya wal makaadha. Kaan diddiimaan jira, magaallis jira, gurraachis jira nu keessa. Itoophiyaan biyya jedhamtu eenyu kan jedhu yoo kaastanii akkuma biyya Hindii warra diddiimoo bifti isaanii xinnoo biraayit ta'e kana qofaan ripireezenti ta'uu barbaanna. Gaambeellaanoo warri kibba jiranoo Gujiif Booranni mataan sama magaala Oromoo yoo fudhan. Kanaaf nuti miira Afrikummaa keenyallee Adwaa keessatti ol kaasnee mul'isnee biyyoonni Afrikaa akka fakkeenya nu fudhatan taasisuu danda'uu qabna. Kanaaf dhimma injifannoo Adwaa wal qabatee yaadannoo waloo taasisuuf qorannoo baay'een qoratamuu qaba. Ammallee irratti hojjetamuu qaba kan jedhu yaada kaasuu barbaada. Galatooma. Otoo dhaloonni sun bifa kanaan jara sana nurraa qolachuu baateera ta'ee maaltu ta'a ture waan jedhu kaasuun baay'ee bareedaadha. Isa kanaaf warreen kolonii jala turan kolonii Portugiis, kolonii Firaans, British hunduma jala warra turanii har'a akkaataatti isaan jireenya ofii gaggeeffataa turan akka sabaattis akka biyyaattis isa kana kaafnee silaannus akkasuma turre waan jedhu kaasuun bareedaadha jechuudha. Maaliif jarri saalfiin qabanii colonialism is a white man's burden jedhanii kaasu. Maaliif colonialismiin civilizing missionii of keessaa qaba jedhanii barreessu baay'een isaanii. Injifannoo Adwaa booda fi hamma har'aatti rakkoo ta'ee kan jiru dantaa biyyaalessaa, kabaja biyyaalessaa fi dantaa siyaasaa biyya keessaa adda baasanii yookaan achi immoo sirriitti garaagarummaa jiru hubachuu dhabuun kun waan jiru natti fakkaataan. Maaliif dantaan biyyaalessaa jechuun fakkeenyaaf yeroo sana maaltu ture keessumaa yeroo Itaaliin waggaa 40 booda yeroo lammaffaaf deebitee dhuftetti maannaachuu eenyu Baalchaa jechaadha. Baalchaan yeroo lammaffaa duulan Maacoo irratti. Impeeriyar Haile Sillaasee faana wal dhabdee qabu turan yeroo sanatti jechuudha. Lammaffaa duuluudhaaf duubatti hin jenne Baalchaan. Tafarii leelaa hagar leelaa jedhan. So dhaloonni kun ammallee waan sana dhaaluu qaba sirriitti hubachuu qaba waan jedhuun qaba'an. Biyyi kabajamte jechuun namni dhuunfaa lammiileen dhuunfaa kabaja ofiiti. Kabaja biyyaa, kabaja lammiilee, kabaja dhalootaati. Ajandaa eenyutu bocee miti. Ajandaa eenyutu kaasee miti. Yoo ajandaan kun galmaa'ee qaama sakamtu bu'aa siyaasaa irraa argata waan jedhu kun dhimma dabareeti. Haa ta'uuti garuu ajandaan ulaa galaanaa fakkeenyaaf kallattuma kamiin gama siyaasaatti jijjiirame wal dura dhaabbachuun kun dhaloonni kun haa milkeessus yeroo haa fudhatus haa ta'uuti garuu dhaloonni bor iftaan dhufu dhimma ulaa galaanaa kana dhaloota har'aaf yookaan kan itti komatu yookaan kan itti jajatu akka ta'u sirriitti jala bullee beekuu qabna jechuudha. Maaliif biyyi guddaan uummanni guddaan hamma kana dallaan itti ijaaramee bifa himalleen taa'uun kuni kallattii kamiinuu waan lammiin dhalaa fakkeenyaaf maaliif nuun kennine garee siyaasaa tokko ta'ee miti yookaan achi immoo qaama siyaasaa aangoorra jiru ta'ee miti. So wal dura dhaabbachuun kuni kallattii kamiinuu fudhataman qabu waan jedhuun qaba. Adwaan injifannoo Itoophiyaa qofa miti. Itoophiyaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa in injifatanii Afrikaan in injifatte uummata gurraachatu injifate jechaadha. Uummati Itoophiyaa
persentiin 99 tilmaamaan sabaaf sablammoonni hundi itti hirmaataniiru yeroo sana kafaarraa kan hafe jechaadha. Seenaa keessatti yeroo barannu kafaan Adwaa booda kan isheen impaayera Itoophiyaa kanatti dabalamte. Kanaaf persentiin 99 sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kuni dhiiga isaanii lafee isaaniitti dhangalaasanii akka Itoophiyaan mo'attu akka uummati gurraachi mo'atu godhaniiru jechaadha. Aarsaan namni tokko lubbuu namaa kaffalu dhiiga dhangalaasee lubbuu namaa kaffalu waan salphaa miti. Kuni isa dhumaati jechaadha. Isa dhumaati. Abbootiin keenya kana lubbuu isaanii dhiiga isaanii dhangalaasanii biyya keenya nuun ga'anii jechaadha. Nuyi har'a kanas jirruu fi isaan waan lubbuu isaanii aarsaa godhaniif. Kan akka uummata Itoophiyaa kana gootota qabu hin jiru yoon jedhee dhugaa dubbachuudhaaf jalqabarra jirra jechaadha. Sababiin isaa immoo Adwaa kan guddifnee dubbannuuf maaliif Itoophiyaan Adwaa qofa irratti miti Xaaliyaaniin kan moote hambaa lagee irratti naannoo Maqalee irratti injifannoonni jiranii Adwaan dhuma irratti injifannoo waliigalaa waan ta'eef yeroo baay'ee maqaan isaa dhahama. Kanaaf maaliif guddifnee dhaadessina yeroo baay'ee abbootiin keenya eeboof gaachanaan diina meeshaa ammayyaa qabu injifatanii inni tokko isa kana lammaffaa irratti immoo inni lammaffaan immoo gurraacha taanee yeroo jalqabaatii fi uummati gurraachi adii mo'achuun isaayyuu kun seenaadha jechaadha. So waan guddaa irraa barachuu qabna asirraa jechaadha. Dhaloota namaa keessumaa kan inni barachuu qabu biyya abbootiin keenya kun asiin ga'anii teekinooloojii irratti investi goonee barumsa irratti investi goonee biyya keenya hiyyummaadhaan yeroo baay'ee maqaan see qabu kana jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Kun wanta nurraa eegamu jechaadha. Yoo ammas immoo wantillee aarsaa lubbullee nu kaffalchiisu jiraate kan abbootii keenyarraa dhaalle onneen keenya inuma jira jechaadha. Inni kun beekamuu qaba. Yoomiyyuu isa bara boodatti hafaa turre miti amma bara teekinooloojii kanaan diinni nu mo'achuu danda'u jechaadha. Seenaa Oromoo kana dhoksuudhaaf gootota Oromoo kana dhoksuudhaaf baay'ee irratti hojjetamaa ture kanaan dura. Hin beektanii gabayyoo gurmuu jedhanii waamanii gabayyoodhuma Fitaaworarii gabayyoodhu maqaasaa. Sababiin isaa maaliif abbaa isaatu maqaa Oromoo qabaaf biraa hambisu jechaadha. Kun maalirraa kan ka'e akka Oromoon goota hin qabne garma ofiitti harkisuutu jira jechaadha. Inni kun baalaansii gochuun kun gara fuulduraatti hojii guddaa waan barbaaduudha. Isa kanarratti nuyi warri barate keessumaa irratti hojjechuu qabna. Wanti jalqabbiin amma jirus immoo baay'ee gaariidha. Dhimmi ulaa galaanaa ajandaa keenya ta'ee irratti hojjechuu qabna jechaadha. Sababiin isaa injifannoo keenya siluma akka dubbatamaa ture injifannoo sadaffaa waan ta'eef waan barbaachisu aarsaa kaffallee argachuun dirqama keenya. International relationii keessatti yeroo political science yeroo barsiifnu maaltu jira jalqaba dippiloomaasiidhaan itti deemna waan hundayyuu dippiloomaasiidha. Yookiin immoo miinsota garaagaraa wantootni barbaachisan hin deemama. Yoo immoo inni sunis deemamuu baate immoo the last option maal ta'a beekaa jechaadha. Humnaan deemuun muuxannoo biyyoota kamiiti kun Itoophiyaa qofa irratti kan jalqabe miti. Inni kun dhimma biyyaa irratti waan ta'eef isa kanarratti sirriitti irratti hojjechuu qabna. Addunyaa amma jiru keessatti Adwaa viiktiriin maal nutti agarsiisuu danda'a? Maaliif immeejii adda addaa jira sammuu namaa keessa jechuudha. Biyyi kuni tokko tokko akka haadha gaarii taateefitti yookaan immoo biyya kana akka ofiisaatii qofa ijaaretti yaada. Tokko tokko immoo akkamitti yaada akka haadha biddeenaatti. Beenna haadha biddeenaa miti aadaama keessattuu jechuudha. Garuu Oromoon maal jedhaa namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuudha. Biyya tokkotu ijaaramaa jira taanaan biyyi tokko haadhaaf haadha taate isa tokkoof immoo haadha biddeenaa taati yoo taate rakkoo guddaa uumuu danda'a. Dhaloota amma jiru kana keessaati ilaalchi kun akkamiin haqamee maybe amma Itoophiyaan sirriidha ulaa galaanaan barbaaddi ulaan galaanaan barbaachisa. Rakkoo dinagdee hamaaf ishee saaxilaa jira. Biyyi kun warri Adawaa irratti hirmaatan maybe
fiizikaalii nutti kennaniiru biyya kana garuu Itoophiyaanonni ijaaramaniiru kan jedhu gaaffii guddaan qaban jechuun sammuu hundumaa keessa Itoophiyaa biyya jedhamtu kun jirti. Akkamittiin kana dhaloota kana keessa haqanii biyya kanaaf akka inni positively contribute gochuu danda'u. Wanti biyya kana keessa jiru maal fakkaata? Fakkeenyaaf amma haalli nageenyaa biyya kana keessa jiru kaabaa kibbaan bahaa lixaan yoo ilaalame internal distractioniin kun internal conflictiin kun garamitti biyya kana geessaa jira? Ka'umsi isaa maalidha? Akkamittiin keessaa wanta badaa kana haqne gara fuulduraatti immoo akka inni wanta gaarii yaaduu fi waa'ee biyya kanaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii guutuu qabaachuu danda'u gochuun danda'ama. Dhaloota akkamittiin itti fufsiisuun danda'ama. Aduwaan gara fuula duraa nuyi jechaa jirru waa'een ulaa galaanaas yoo ta'e bifuma kanaan yoo itti deemame wanti wal fakkaataan dhufuu akka danda'u uummati biyya kanaa garaagarummaa qabu hundumaa dudduubatti dhiisee dhimma tokko isa taasisu irratti wanti adda adda nama taasisu hin jiru jechuu miti hundumti keenya kaasaa turreera. Namni ideoloojii adda addaa qabaataa, baakgiraawundii adda addaa qabaataa garuu wanta tokko nu taasisu wanta dantaa uummata kanaa tokko godhee gara fuula duraatti fidu uummata biyya kanaa akka waliigalaatti wanta dantaa isaa kabachiisu irratti fakkeenyaaf namni poolitikaala ideoloojii adda addaa qabaatee qabsaa'uu danda'a. Garuu biyya kana fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti qaamni kamiyyuu paartiin kamiyyuu kan mormuu kan deeggaruu kan qabsaa'u uummata biyya kanaatiif jechuudha. Daangaa biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti. Kana waan ta'eef biyya kana keessa uummata jiruu fi wanta dantaa isaa kabachiisu akka waliigalaatti yoo argame wanta irratti hojjechuun nama hundumaarraa eegamu ta'uu isaa hubachuutu nurra jiraata. Yoo waliin hojjenne immoo waliin irraa fayyadamu akka ta'an waliin gammachuusaa injifannoo isaa waliin dhandhamachuu akka dandeenyu hubadheera jechuudha. Hojii qorannoof qo'annoo adda addaa geggeessinu seenaan dhugaa akka barreeffamu gochuu keessatti seenaan kaleessa dabe immoo akka deebi'ee gara dhugaatti dhufu gochuu keessatti gahee guddaa qabna. Isa kana gahee keenya baachuun nurraa eegama jedheetanii dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Inni kan biraan ammas taanaan dhaloonni addana jiru kun yookiin beektonni iddoo kanatti walitti qabaman kun namoota baay'ee namoota adreesii godhanidha. Kallattii adda addaatiin keessumaa dhaloota dargaggoota ammaa namoota adreesii godhanidha. Kanaaf hojii kana hojjechuu keessatti dhaloonni amma jiru kun maal deeggaruu akka qabuuf maal mormuu akka qabu fakkeenyaaf an poolitikaala ideoloojii addaa qabaachuu nan danda'a bulchiinsa qaama biyya bulchurraa. Garuu qaamni biyya bulchu tokko yeroo inni dantaa uummataa fuulduratti fidee hojjetu akka amma jedhame dhimma waloo irratti yeroo hojjetamu mormuun amaluma waan natti ta'eef mormuun narraan eegamu jechuudha. Iddoon itti waan mormuu qabutti mormuu qaba namni yaada adda addaa qabaachuu danda'a jedheera. Garuu immoo wanta walitti nu fidu wanta tokko nu godhu wanta faayidaa biyyaa ta'e irratti mormuumti yoo waa suusii nutti ta'e qofaa mormuudha malee isaatii wanta deeggaramuu qabuuf wanta mormamuu qabu dhaloonni kun adda baafachaa deemuutu nurra jiraata jedhee yaada. Isa kanarratti dhaloota hubachiisuu irrattis namni hundumtuu gahee isaa ba'uun jedha galata. Aduwaan maali ka jedhu fakkeenyaaf amma in a very simple term aduwaan injifannoo dirree lolaa irratti gonfanneedha. In a very simple term. Garuu immoo akka mabiraatuun kaasisanii Itoophiyaan san dura lola loltee mooteen beektu maaltu immoo aduwaa kana adda godhaa ka jedhu immoo gaafii bareedaa wajjin dhufa jechuudha. Aduwaan Itoophiyaanota lolee moo'ee injifannoo Itoophiyaanoti homaa gaafii hin qabu. Garuu bu'aansaa galteensaa immoo Itoophiyaa irra darbee hiika guddaa qaba. Akka addunyaatti hiika guddaa kan qabudha. Lolli bishaanii san dura nutti dhufaa turan laga Abbayyaa kanaan wal qabatee galaana diimaan wal qabatee wanni Otomaan Tarki godhaa turte wanni Ijiptoonni godhaa turan wanni Maadistoonni godhaa turan injira. Garuu ka aduwaa kuni humna tokkoon miti kan wal lolle. Amma Ijiptoonni waggaa bishaan laga Abbayyaa mataa bishaan laga Abbayyaa kana qabachuudha yeroo lama dhufanii warruma sanii lollee isaan muune. Miidhaan qabu jechuu miti. Akkuma jedhame san internal colonialismii babal'isee. Isarraa darbanii namoonni tokko tokko Ethiopia is a country that strangely colonized itself jedhan. That could be true. Ilaalcha. Amma Baalchaa Banafsoo namni lama sadii kaastanii jirtu. Namni kun gootummaadhaan nama aduwaa irratti lolee isa booda immoo mootii Haayile Sillaaseedhaan walitti bu'ee
Gaafa immoo lolli lammaffaa dhufu immoo deebi'ee lole. Namni kun maalirratti wal lole kan jedhu yoo ilaaltan ijaarsa biyya irratti wal lolan. Itoophiyaan akkanatti ijaaramuu hin qabdu. Eenyummaa irratti ilaalchi jiru sirrii miti jedhee walitti bu'ee beeka. Gaafa lolli lammataa immoo dhufu maal godhe deebi'ee dhaqee lole. Tafariif biyyaanii tokko godhee ilaalu addaan baasee lole. So amma waan kana walitti makuun akkuma baay'een keessaa kaastan har'allee hin jira. Namni nama dhuunfatiin yookiin hooggansaan waa walitti bu'eef yookiin waan jibbuuf biyya jibbu bara san baalchan hin goone isa. So wal keessa jira mariidhaan waan kana furaa deemuun. Legitimacy crisis in state Itoophiyaa mudates kanuma mitiire har'a marii biyyoolessaa kanaan waan kana hundeerraa hiiknee itti deemuu qabna kan jedhamu ilaalchota akkanaa kanarratti hubannoo waloo humnee akka itti deemnu godhuuf jechuudha. Adwaa kan nu injifachiise tokkummaadha. Tokkummaa sana akkamitti fidan? Akkamitti uummanni sun xiiqee akkasitti fiigee karaa kana hunda deemee achi ga'ee wajjin dhaabbatee diina kana injifachuu danda'e. Seenes hoggas ture maalinni warri alaa kun warri faranjoonni koloneeffattoonni kunoo dhufanii eenyummaa keessan hundumaa fixanan jedhu sun it was communicated across. Sanitu akkasaan kaayyoo sanii wajjin dhaabbatan godhe. Eenyummaan birmadummaan insentiivii kamuu caaludha. Adwaan kun injifannoon ilaalcha kana nu ittiin injifanne kuni social science theory illee ka diffaayi godhudha. Warri biraa immoo waan baay'ee irraa baratee jira. Yoo xiqqaate sadarkaa addunyaatti hiikoo sadi guguddaa uumee jira jedhee amana ani Adwaan. Inni tokko hierarchical eenyummaa sadarkaadhaan ka'an san diige. Ethnocentric perspective. Warri Awurooppaa enlightened group waan warra rabbii waa ibseef deemanii warra kan qabatanii yookiin barsiisuu yookiin bulchuu warra heeyyamameef kana lakki akkasii miti dhaabbadhaa jedhee adabatti tolche jechuudha. Kanaafuu akka Oromootti akkuma isinuu kaastan gootonni keenya baay'eetu waan kana keessatti hirmaate akka Oromootti hiika guddaa qaba jechuudha Adwaan. Eenyummaa Itoophiyaa wantoonni akka Adwaa ibsan hin jiru. Borulloo Itoophiyaa biyya jabduu yeroo jennu isarra dhaabbannee babal'isuu yoo dandeenyu qofaadha jechuudha. So eenyummaa keenya akka Itoophiyaanotti, eenyummaa Afrikaanotaa, eenyummaa addunyaallee ethnocentric perspective san European dominance san cabsuudhaan adabatti godhee namni akka walqixa ilaaluu danda'u. Namni hundi qalamni gogaasaa waan fe'ellee ta'u namni walqixa ilaalcha jedhu sana lafa qabsiise Adwaadha. Sochiin bilisummaa Adwaarraa madde. Every kind of independence movement asirraa madde. Pan-Africanism of course isa dura yeroo daldala garbaa yaa jalqabu iyyuu malee sochiin sun kan lafa qabatee itti deemame kana booda. Biyyoota Afrikaa har'a akka isin kaastan qalama alaabaa nurraa fudhatan kana haniika kenne eenyu Adwaadha. Inni sadaffaa nuyiifi ibsituu eenyummaa keenyati. Ibsituu eenyummaa keenyati. Yaadannoo waloo keenyati. Biyya jabduu ijaaruun kan danda'amu, nation buildingiin kan danda'amu, yaadannoo waloorra dhaabbatanii abdii waloo immoo wajjin bocachuufi waan ta'eef ijaarsa biyyaa keessatti yaadannoon waloo keenya kuni iddoo guddaa qaba. Wanna kaleessa goone wanna har'a godhaa jirru kan ammoo boru misooma biyya keenya jajjabeessinee rakkoo keessayyuu hiyyummaa mo'achuu keessatti duufummaa keessa uummata keenya baasuu keessatti karaa amma immoo oluu bahee asittis ka'aa jiru karra galaanaa kana bifa nagaatiin sirna dippiloomaasii hordofnee haqa qabnu ibsannee gonfachuu keessattis waanuma santu nu fayyada jechuudha. Kaleessa Adwaa bara 1896 tokkummaadhaan moone hidha Abbayyaa tokkummaadhaan mirkaneessine ulaa galaanaa kanas akkasumas misooma biyya keenyaa ta'us kan mirkaneessuu dandeenyu tokkummaadhaan jechuudha.